Jawaar uummata Oromoo dhagaye ka jette fi nan dhagaya bar. Sis nan dhagaya. Kaffallaa keetis jiru nan dhagaya. Ofiis nan dhagaya. Garuu waan si gammachiisu sitti ni mo'an. Kaati jettus dhagaye, ka uummanni biraa jedhu dhagaye, waan hin barnootaan qabu, waan hin muuxannoon qabu laaleetiin madaalchisee waan saba kanaaf biyya kanaaf ta'u jedhu hima. Kun si gammachiisuu dhabuu danda'a. Ani garuu si bashannansiisu as hin jiru. Ani ela dhiisa harka dhiisa uummata miliyoonaan baasee jira. Hin dandamu osoo jedhu qabatamaan hojii hojjedhee agarsiisee jira. Ani faaruu hin barbaadu. Faarfamee nagahee jira. Bakka amma jirutti umriin amma jirutti yoomiin du'aa isaa hin beeku. Sadarkaa amma jirutti qeeqa sodaadhee balaaleffannaa sodaadhee waan uummata kana qilee hamatti galchu hin lallabu. Ani